Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa lamaan akkam jirtu naga jirtu isiniin jecha sagantaa sona guyyaa keenya har'aa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaan sona guyyaa keenya har'aa wanti irratti xiyyeeffatu yaaddoo yeroo ammaa tana hawaasa keessa deemaa jiru rakkoo sammuu yookiin balaa of ajjeesuu hawaasa keessatti babal'ataa jiru akkasumas of ajjeesuudhaaf yaaduu karoorsuu dhibee of ajjeesuuti kanneen lubbuu fi galaafachuudhaaf karoora qaban. Maaliin wal qabataa of ajjeesuun maalirraa dhufa waan jedhuuf doktoroota Oromoo lama qabadhee dhiyaadhee jira. Isaanis Dr. Ibrahim Ammee Elemootii fi Dr. Naa'omii Abdurrahmaantu sararratti argama. Hawaasa keessatti waan deemaa jiru kanarraa mari'annaati hanga xumuraatti sagantaa keenya hordofuudhaan nu wajjin turaasiniin jenna. Dr. Baga nagaan dhuftan. Ashama. Ashama baga nagaan nu eedan. Hedduu ulfaadhaa isinis waan ammaan tana deemaa jiru quba qabdanii wanni kun hardhan jalqabnee hawaasa keessatti immoo gara kallattiitiin yookiin liivii seenaniitiin of ajjeesuudhaaf deemaa jira waan jedhu dhagahuun keenya immoo xiqqoo hawaasa biratti baratamee nama keenya biratti immoo reefee seenutti jira. Mee Dr. Naa'omii sirra haa jalqabuuti Dr. Ibrahim isin naa'obsaatii dubartii dursinaa. Of ajjeesuuf yaaduun of ajjeesuuf yaaluu fi of ajjeesuun maali waan jedhu haa jalqabnu Dr. Naa'omii. Ayyee galatoomii duraan dursee egaa waan miidiyaa irratti deemaa jiru kanarraa ka'ee obboleessa keenya waan kana isa mudatees baga rabbiin si baasee jecha Oromiyaa 11 galatoomaan nu afeeruu keessaniif. So namni if ajjeesuu barbaadu yookaan immoo if ajjeesuu hogguu fedhii qabaatu waan hedduurraa kan ka'e ta'a. Irra caalaan depression waan jedhamu yookaan immoo gadda daangaa hin qabne yookaan rakkina sammuu hiikaa hin qabne namni hogguu qabaatu yeroo san jiruu akkanaarraa yoo hin jiraanne hoo jee sanirraa fa'aa if ajjeesuu fedhiin if ajjeesuu. Dr. Ibrahim kanarratti waan dabaltee qabatte. Yaa kanarratti wanti an dabalu guddaan rakkoon namni of ajjeesu nama abdii borii ani hin qabu jedhu waan sababa isaa hedduu irra caalaa namni abdii hin qabu jedhee yaadu. Jiruun tiyyita borii haqarraa irra hamtu homaa abdii wanni an addunyaa kan irra jiraadhuuf ka biraa hin jiru jedhee namni akkasitti waan jiru kana waan jiru addunyaa waan hegeree ufi namni gurraattessee wanni itti mul'ata waan gartee hamtu calla namni abdii hin qabne nama akkasitti of ajjeesuuf yaada. Namni ammoo kan of ajjeesuuf yaadu kun ammoo waanuma of ajjeesuu danda'a jedhee itti mul'atteen lubbuu fi baasuu danda'a. Egaa akkaataan namni tokko lubbuu fi ittiin baasuuf karoorfatu akka hedduu jira. Irra caalaan akka yaadatti yoo abdii dhaban yoo abdii amboor hin qabu jechuun abdii jiruutu keessatti waan jiraadhuuf hin qabu nam jedhee yaadutti waan kana yaada akkasitti ilaala. Mee gara sababootaatti adeemnuti yeroo hedduu rakkoo sammuutiin wal qabata namoonni rakkoo akkanaatiif saaxilaman namoota keessattuu namoota akkamiiti waan jedhu osoo naa kaaftanii kanaaf immoo sababoonni ijoon hawaasa keessatti rakkoo kanatti nama oofan maal fa'a waan jedhu osoo kaaftanii. Wanta akka beekuu qabnu gaa waan of ajjeesuun maybe amma gaa miidiyaan babal'atee hedduu dhagayaa jirra malee 700,000 people a year kuma 700 nama kuma 700 amatatti lubbuu isaanii baasan. This is addunyaa kanarratti. Fi amata lameen dabree kana keessatti immoo kuni ol ka'aa jira. Kuni ka ol ka'eef waan adda addaa ikoonoomii ta'uu danda'a jiruu fi jiruu biyyaa ta'uu danda'a yeroo COVID immoo namni hedduun lubbuu baasaa ture. So suicide yookaan immoo if ajjeesuun kuni
babal'achaa dhufees jira miidiyaan immoo babal'achaa waan dhufaa jiruuf hedduu dhagayaa jirra kanaafi namoonni lubbuu isaanii baasuu namoota akkamii ka jette anybody namni fadheehu carraan akkanaa isa mudachuu danda'a the biggest reason namni reasonni guddaan ka suicide wanni jiru physical problems namni dhukkuba yookaan kaansara tahaa waan adda addaa ka qabu dhukkubni hogguutti hammaates ta'uu danda'a irra caalaa immoo depressioniitu kana cause godha so depression especially hogguu treated hin taane namni depression jechuun gaa namni fadhinnaa jiruu kanaa isa jibbisiisaa hoppii fuula duraafillee ka qabu sun just qaba wanni xiqqaachaa deemaa waan akkasii if jibbaa hogguu dhufu hogguu san lubbuu if baasuu barbaadaa jechuudha. And namni amma hogguu lubbuu if baasuu barbaadu yeroo hedduu maal jaamaa namni dhugaan if ajjeesuu barbaadu namattiin himuu dhokatee godha garuu parsantii 90 ol warri namni if ajjeesan kuni nama takkatti yoo xiqqaate himanii jiran namatti ni himan that maal jaama cry for help jaama so waan isaan jeequ if keessatti ka jiru kana waan godhan hin beekanii garuu meeyooniin gargaarsa harkadhe just I don't know what to do jaanii at least nama takkatti nama lamatti yeroo ammaa immoo yeroo miidiyaadha namni especially miidiyaa kana wajjii ganama wajjii ol qunnamtii qabu miidiyaa kanarrallee bahee himuu danda'a kun jechuun feekii fakkeessuu miti kuni cry for help so bakka akkaataan ani itti jiru kuni furmaata dhabeefin jira so naquba qabaadhaa jechuudha it's a cry for help. Dr. Ibrahim. Yeah, gaariidha. Wanni rakkoon kuni waan barkan callaa wanni jedhee miti. Durillee keessattuu biyyi keenya keessa rakkoo dubartoota naannoo magaalaa keessa yeroo birth controlling hin jirreef jechuun aadaan biyyi keenya keessa jirullee akka malee conservative waan tureef dubartooti otuun fuudhin dura ulfaa'an hedduun karaa adda addaatiin akka lubbuu uf baasaa turan ni beekama. Akka malee rakkoo qoricha dhuganii keessattuyyuu waan akka summii hantuuta jechuun hantuuta beektanii miti jechuun summii hantuuta yookiin silmii fa'a waan akkasii kana baadiyyaa keessa naannoo magaalaa xixiqqaa keessa biyya Itoophiyaatii fi biyyoota guddatan keessattuu dubartoonni yeroo wanti culturally akka malee hawaasni hin fudhanne waan akkasii yoo isaan mudatu keessattuyyuu waan ulfa fuudhan dura kana dubartiin waan akkasii isaan mudatu otoo namni tokko hin beekne ka lubbuu ofii dabarsan hedduu ture kumaatama. Kabira ammoo akkuma Dr. Naomiin jettee nama dargaggeessa keessattuyyuu dhukkuba fala hin qabne. Ture amma yoo dhukkuba HIV anu amma gaafa medical school keessa ba'ee waggaa 2-3 keessatti doktoroota an beeku doktoroota lamattu sababa HIVtiin dhabamnee jirra nu abdii hin qabnu ammaan booda an jiraachuu hin danda'u yookiin dhukkuba kan qabu jedhanii akka namni qubnatti qabu hin barbaadu jedhanii doktoroota nu beeknu HIVtiin qabamanii fayyaalessa oma rakkoo waan hin qabneef waan access dhukkuba kan qabaachuu isaanii beekuu waan danda'aniif dhorsaadhaan teestii godhatanii uf beekanii erga uf beekaniin booda ammoo akka malee depressed ta'anii homa abdiin qabu. Ammaan booda an baradhee warra kiyyallee gadda gartee sheemiin ta'u warra kiyyallee hin gaddisiisu namni irrattillee ba'a hin ta'u jedhanii
namni ufin jeesu namni dargaggeessaa idduutu tureecha tokko kan kun illee hin jira rakkoon kun amma immoo akka na fakkaatutti Itoophiyaa keessattiyyuu maasiif miteet jedhanu amma ijjeecha bara sochii Oromoo Piresiisan namni 1000 laayivi ila namni kun tokko yoo du'u nama du'u kana ka argulleen lubbuu ufi kana namni mararfachuu isu jira gaafa rakkoon si mudatu dargaggeessi kun yoo abdii jiraachuu dhabu yoo hojii dhabu warri ufiitiin wal dhabee jiruun isaa itti hadhooftee yoo dalagaa hin qabne yoo abdii borii hin qabaanne baradheellee hojiin arganne warri kiyyallee irratti deebi'ee ba'aa ta'aa jira warri kiyyalleen na gargaaraa hin jiran na komachaa jiru ani jiraachuu manna du'u naa wayyaa jedhanii du'a kana akka furmaata filatan wanni namni lubbuu fi baasuuf dootii kun furmaatumaan jedhaniif jiraachuu irraa cinqamuu jira du'u irraa ammoo furmaata jira jedhu kanaafuu wanni namni ufijjeesuuf du'a kanaa irraa furmaata argadhaa cinqamuu rohintii cinqamtatan irraa yoo furmaata argadhanaa wayya ufijjeesee waan jedhaniif. Hedduu ulfaadha Dr. Naomi gara kan kee adeebuuti namoonni kunniin yeroo hedduu namoonni fajjeessuudhaaf deeman du'a afur du'an natti fakkaata akka dhuunfaatti tokko namichi sun ufajjeessuudhaaf yaaduun mataan isaatu du'a karoorseetti deemuun immoo ufajjeessuuf yaaluun matammaan isaallee du'a ufajjeessuun illee du'a ufajjeesse boodallee gara itti deemu wallaaluu dhabuun harkaan uf balleessuun du'a natti fakkaata namoonni kunniin yeroo hedduu akkuma duratti naa kaafte Dr. Naomiin yeroo hedduu mallattoo akkanaa yeroo ofirratti argan gargaarsaaf boo'anii gariin isaanii nama isaan gargaaruun beekani garuu karaa ta'een namatti himaatuma jiranii akka ufajjeessuudhaaf deeman akka gargaarsa barbaadannaan jettee jirta namoonni akeekkachiifni isaan irraa mul'atu yookiin mallattooleen isaan irratti argan maal fa'a namoonni akkanaa kunniin maal mul'isanii yeroo mallattoolee akkanaa argan hoo hawaasni akkamiin gargaaruu danda'a? Baay'ee galatoomii. Akkuma jetteetti gaa so namni fajjeessu kun du'a afur du'a jettee akka gaariitti keessee jirta. So yaaduunu du'a karoorsuunu du'a ifajjeessuu kana piroosesa kana keessa deemuunu situaationa hedduu taafidha. Kana hunda keessa ka isaan deemsisu really rakkinni isaan mudate kuni hedduutti cimee furmaata dhabaniif jiran jechuudha. So yeroo hedduu mallattoon gaa adda addaa garuu yeroo hedduu namni ifajjeessuuf karoorfatu kuni ni yaada faamilii isaatiif yaada. Egaa naan du'ee booda amma du'uu kiyya kanatti gaa ni cinqaman tahaa ni rakkatan ta'a kunu du'a garuu furmaata waan dhabaniif ittuma fufanii ifajjeessan. So mallattoon maali yeroo hedduu namni ifajjeessuu barbaadu akkuma maarkinutti ni himaafa. So kana kun ka himu maali? It's kind of saying goodbye. Nagaa namatti dhaaman jechuudha. Kabiraammoo yeroo hedduu namni ifajjeessuu hogguu barbaadu qabeenya isaan qaban faa namatti faa kakkannan. Nagaa faa namatti dhaamanii waan takka taggaagaa karaarraa wal qixxeessanii faa deeman akka faamiliin isaanii rakkina isaan hin mudanne kuni mallattoodha. Yeroo hedduu garuu attentionatti kan nu qabnu namni ifajjeessu kuni namni eega ifajjeesse booda deebanii hogguyaan allaaraaf kuluu namatti dhiisanii deemanii jiran yeroo hedduu kuluu jechuun hintii yookaan immoo dhaamsa indirect ka tahe himanii deeman kuni maali haasoo keessaa faa akka nama abdiin qabne yookaan sagantaa boruu yookaan sagantaa ji'a takka booda waan qaban san akka hin argamne faa namatti himanii hopelessness jama. So boruuf illee abdii akka hin qabne. Helplessness jama. Helplessness jechuun feeling of helplessness hogguu jaamu
waan gargaarsa rakkina kiyya kanaaf gargaarsa dhabeen jira furmaata dhabeen jira ka jiru san hiintii namatti kennan jechuudha. Kabraa dalagaa isaanii faa barumsa isaanii faa irraa duraan cimanii ka deeman careless tahanii yookaan immoo personal care isaanii faa interestii dhabanii fi hirriba akka duritti yookaan sirritti hirrafan yookaan immoo kophaa isaanii if isolate godhanii akka dur nama wajji if bohaarsanii taphatanii gammachuu saniis ni dhiisanii. So kuni behavioral change kun hundinuu mallattoo tahee arkama especially namni waan du'aa hoggaa so yookaan lakki bara dhufullee maybe hin jiraadhu tahaa yookaan waan akkasii hogguju namni fake miti fakkeessuu fi miti dhugaan that's cry for help. So waan godhu wallaalee jira sila waan godhu beekee ni godha. So waan godhu wallaalee furmaatni jiru just ifuma ajjeesee yoon furmaata arkadhee yoo jee bakka san ga'ee jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo kana namni hundinuu baree namni especially hintii yookaan mallattoo kana hogguu himu really serious attention itti kenninee gargaarsa itti barbaaduuf qabnaan jaa galatoomne. Dr. Ibrahim waa'ee gargaarsa namoota kanaaf godhamu maaltu godhamuu qaba waan jedhu osoo ati itti naaf hufte. Egaa biyyi keenya keessa rakkoon jiru guddaan iyyuu rakkoo hubannoo gahaa namni qabaachuu dhabuuti. Hubannoon egaa kunni biyyisan keessatti karaa adda addaatiin wanni amma dhibeen sammuu kun akkuma rakkoo fayyaa tokkotti mootummaalleen ministeerii fayyaalleen biirooleen fayyaa ka godinootalleen rakkoon kun rakkoo fayyaa guddaa biyya kan keessatti deemaa jiru jedhanii akkasitti hubatanii akka namni hubannoo gahaa qabaatu godhu tokko kan. Lammeessoo namoota rakkoo akkasii qaban kanaaf ammoo gargaarsi gahaan akka jiru carraa kan jechuun carraa manneen yaalaa keessatti bakka fakkeenyaaf rakkoon akkasii keessa jiru baay'inaadhaan mul'atu keessatti fulaan namni deemee gargaarsi gaafatu. Bilbilee namni bilbilee an rakkoo akkasii qabaa mee naannoo kiyya yoo fula akkami deeme gargaarsichuun argadhaa jedhee iccitiidhaan otuma iccitiin namsanu hin baane amma rakkoon kun namni yoo rakkoo dhibee sammuu qabaate yoo gari rakkoo ofii kanatti namatti himachuun yoo hojii qabaate rakkoo hojii jechuun bakka hojii kiyya irratti rakkoon irratti uuma rakkoo yoo ani rakkoo akkasii qaba jedhee namatti yoo himadhe rakkoo kiyya kana namatti himachuun kun dhiibbaan irratti fidaa jedhee yoo sodaatu namatti hin himatu. Yoo ammoo ulaa inni iccitiidhaan namatti himatee gargaarsachuun argachuu danda'u yoo haali mijaa'eef yoo magaalota gugurdaa keessatti hotlines bilbilee namni bilbilee bilisaan bilbilanii yaada kennachuu danda'an maana godhuutii jedhee gorsa gaafatee gorsa itti argachuu bakka inni danda'u. Hospitaalota keessa ammoo Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti nama dhibee sammuu qabu fulaan itti yaalan hin jiru. Yoo ati maraattee nama qullaa deemtu taate malee ati abboo fayyaa qabda maali nu kasi caalayyuu ka maraatee wanni jedhu hagamtu jira. Namni si dura dhufee tajaajila hin arganne yoo hedduu jira jedhame yoo ati nama fayyaa qabaattu nama akka namni ammoo depression qabu kunin nama dhibee sammuu qabu irra wanni inni adda ta'u gaafa dhufu rakkoo ofii beeka. Namni dhibee sammuu qabu hedduun fakkeenyaaf kagari amma nu amma rakkoo baayipolarii faa namni psychosis jedhanii kamaraatu rakkoo ofii hin beeku. They don't have insight. Namni depression qabu kunin ruhiin isaa nafsiyyaan isaa hin cinqamti. Cinqamee tibir dhufee na gargaara si gaafate inni uf beeka jecha akka rakkoo qabu hin beeka. Namni dhibee sammuu qabu hedduun ka of hin beekne jira. Akka yoo namni dhibeen si beeka malee ati akka rakkoo qabdu ati of hin gartu. Namattu si arga.
Kanaafiyyuu nama amma waa'ee reefuu depressionii mallattoo jenne kana namni depressionii qabu kun hedduun isaa waan durii isa gammachiisu irraa guddoo fageessa. Hiriyoota isa irraa guddoo fagaata. Namni hin arga gartee namni kun akka durii hin jiru. Hiriyoota isa irraa citee jira. Waan amreef jedhan yoo namallee wal haasa'u negative statements. Ani baay'ee cinqamaa jira. Jiruun natti hammaatte hojii hin qabu. Warra kiyya akkas nan jedhanii waan akkasii kana namni statement akkasii hin dubbata. Garuu cinqamaa jira jedhee jalqabirra akkasitti hubachuu dhiisuu ni mala. Ani hirriiba gahaa hin argadhu jedha malee depression qaban jedhu. Ani waan ni duri na gammachiisaa hin jiru jedha malee depression qaban jedhu. Ani duri waan hedduu hojjechuu danda'a amma wanneen hojjedhu tokkolleen na jala hin deemtu humni hin qabu. Homa energy hin qabu fas hin jedhu danda'a. Kanaafuu mallattoon depression kun waan hedduu namni jalqaba denial jira. Ani depression qaba jedhee namni akkasitti hin fudhatu. Wanni qabu maan qaba jedhan stress qaba. Cinqamuu jira jedhan malee depression qaban jedhan. Gaafa ammoo haali kun furmaata argachuu dhiisee namni kun akka malee cinqamaa dhufu cinqamuun kun ammoo sadarkaa hamaa irratti gartee garaachuun abdii dhabu. Akkuma reefuu Dr. Naahomin jette gargaarsallee ammaan booda furmaata rakkoon tiyallee furmaata hin qabdu. Namni yoo gaafa furmaata qabu jedhu bakka furmaata ni qaba jedhee sun deemee laalamuu illee danda'a. Yoo rakkoon tiyya furmaata hin qabdu homaan abdii hin qabu. Ammaan booda jiraadhellee wanni ani jiruun tiyya dukkanaawaa deemtu malee wanni siin naa fooyya'aa deemtu hin jirtu. Gaafa jedhu gaafii namni kun of ijjeesuuf yaadu gaafas. Kaan ammoo of ijjeesuuf yaaduu fi of ijjeesuuf karoorfachuun adda adda. Namni gaafa of ijjeesuuf yaadu yaadattu keessa deema. Of ijjeesallee yoo cufattu abdiin qabootu du'e naa wayyaa ammaan booda jiraadhee maal namaa bahaa. That is a very strong negative statement. Ani yoo jiraadhe maal namaaf ufi kiyyalloo man bahu namallee homan bahu. Gaafa inni namaan akkas jedhu namni kun odoo of ijjeesuufillee yaaduu baate jechi akkasii kun negative statement. Jecha hamaa kanirraa namni beekee abboo atiin cinqamaa jirtaa depressionii qabda. Man yaala deemimee doktorallee bira waan kana mari'adhu yoo furmaatiifaa jiraate gaafadhu jedhanii namni biraa beekee fi gorsuu qaba jecha. Ati rakkoon ati natti himtu kun inni depressionii irra fakkaataa jira. Mee doktoraan mari'adhu deemi gargaarsu gaafadhu jedhee namni biraa itti himu namsan yaadan gargaaruun hin barbaachisaa jecha. Hawaasi keessa yoo awarenessiin akkasii jiraachuun akka hawaasni nama kana kan gaafa inni rakkatee wasitti himatu mallattoo namsun irratti agartu irra kaatee namsan akka inni deemee man yaalatti ogeessa fayyaa biratti akka inni deemee ilaalamu yookiin namuma hiriyaa isaallee akka gaarii mari'atee abboo ani yaadi kun natti hammaachaa jira. Gaafa rakkoon natti hammaatti odoo silaa sii bilbiloo naa bilbili. Homa tokko halkan taatumoo guyyaa taatumoo sa'aatii feete naa bilbili naa mari'adhu namni siin jedhullee jiraachuu qaba. Kanaafiyyuu hawaasa keenya keessatti hawaasa jechuun Itoophiyaa keessatti uummatii rakkoon kun yoo amma akka jedhamaa jiru rakkoon kun hammaachaa deemu jiraat ta'e mootummaallee daran waan kana akka namni beeku godhanii mallattoo kana gaafa argan akka durii amma yeroo HIV san maan jedhan gartee hin garre hin jettu hin dhageen akka hin jenne namatti hime jedhanii miti amma fakkeenyaaf breaking the silence. Silence hawaasa keessa jiru calleessa kana cabsuu danda'uun hawaasillee yoo mallattoo kana arge nama san duuba deemanii walitti haasa'uu mannaa kallattiidhaan nam kan dhiiroo rakkoo isaa yaa agarre akkamiin gargaarra jedhee namni wal gaafate abbummaa rakkoo kan qabulleen ammoo aan dhukkubsachuun kiyya na callaa miti ka waan kana hireen akkasii kun na callaa hin mudanne ani namni dhibee sammuu qabu na callaa miti dhibee sammuu qabu jedhanii ammoo jedhee nama man yaala deemee akkuma nama rakkoo kalee qabu rakkoo onnee qabu alleen rakkoo tan yoo himadhe hawaasi kun akka biratti hammeen nan laalu jedhee namni kulleen akkasitti hubannoo gahaa kinni qabaatu stigma hawaasa keessa jirullee xiqqeessuun barbaachisaadha through awareness creation.
an kan jedhaa wanni guddaan akka mootummaatti akka jechuun imaammatatti hojjetamuu qabu hubannoo dabalu tajaajila gahaa akka jiraatu mootummaan karoorfatee irratti hojjechuu magaalota gurguddaa hospitaalota gurguddaa keessa ogeessa fayyaa kan gahumsa qaban hawaan kan irratti hubannoo gahaa qaban nama rakkoo qabullee kan gorsuu danda'an. Ogeessi fayyaa kuniyyuu akkuma isin beektan hedduun isaanii leenjii waa'ee dhibee sammuu irratti leenjii gahaa hin qaban. Yoo leenjii gahaa hin qaban nama akkasii kana akka itti gargaartu hin beektu. Namni kun yeroo hedduu qorsi callaa miti kan ittiin gargaartu gorsa jira counseling kanaaf ammoo ogeessi fayyaa kun akkamiin nama kan seeraan caqasee haala isa hubatee empati jedhu. Namni rakkoo sammuu qabu kan ammoo yeroo hedduu ogeessi fayyaa kun kasi hubatu kayo cinqamtullee cinqamoo kan si beekee si waliin waan ati feeling ati qabdu san namni tokko si hubachuu danda'u. Yoo empati dhuguma rakkoo qabda rakkoo kan akkasiin yoo jedhee rakkoo hanga kana haala sanaan yoo si yaaluu hin dandeenye wanni inni si fayyadu hin jiru jecha. Kanaafiyyuu leenjiin guddaan ogeessota fayyaa jiranillee rakkoo kan irratti leenjiin kennamuufi qabaa. Akka isaan rakkoo kana akka gaariitti beekuu danda'an beekanii nama dhibee biraatiif si bira dhufee yoo gaarii miss opportunity jedhan nama tokko akka amma reefu jenne waa'ee rakkoo fayyaa biraatiif si bira dhufee ati nama waan sun sitti himatu caqaftee mallattoo amma reefu hin jedhan negative statement an dhibeen kun inni homaa natti jabaatee jira fulaa hedduu deemee yaalamee jira ammaan booda waan abdii qabu natti hin fakkaatu yeroo dhumaatiif yaalii yoo carraan jiraat jedhee dhufee yoo sin jedhe atama waan kana jechi namni kun sin jedhirra hubattee namni kun maaniif negative statement akkasii kan dubbate jettee nama san gorsuu danda'u. That is what we mean, I mean by missed opportunity. Yoo rakkoo nam tokko qabu rakkoo fayyaa biraa qabu inni isa dhufee rakkoo isaa ka depressioniitii fi ka biraallee yoo agartu nama san akka gaariitti gaafii san gaafattee rakkoo akkanallee hin qabdu na fakkaata mee waan kana akka gaarii naa ibsi jedhanii akka inni waan sun akka gaariitti uf ibsee rakkoo qabu ka biraallee kasitti himan akka inni sitti himachuu danda'u encourage gootee tajaajila akka inni argatu ammoo haala mijeessuuf illee gaariidha. Egaan kanuma jedha. Galatoomii Dr. Ibrahim. Dr. Naomi hawaasni kun rakkoon yookiin faaktoriin guddaan jiru sooshiyo ikoonoomik poolitiks jenneetiin yoo duratti kaasaa turtanii isa keessaa immoo rakkoon guddaan hawaasni keenya qabu rakkoo hawaasummaati. Hawaasummaa keessatti arrabni hawaasa keenyaa galaana gosa jechuun dandeenya nama fayyaa qabu maraacha yeroo hedduu namni gargaarsa isaaf kennu waan argamu natti hin fakkaatu hawaasa kana keessa ilaalcha hawaasaa kana dhimma kanarratti akkamiin jijjiiruun danda'ama. Ka biraa immoo rakkina akkanaa yeroo keessattuu namoonni keessa deeman gargaarsa yeroo fudhatanitti gara kallattii marsaalee hawaasummaatiin dhufanii hawaasatti dubbachuun kunoo dhiibbaan inni qabu hawaasa irratti maali waan jedhu. Baay'ee galatoomii. Akkuma jetteetti hawaasa keenya keessatti especially waan rakkina sammuurraa especially stigmaa waan jedhaman stigmaa jechuun waan takka irraa qorrifachuu nama amma depressiona ka haasofnu kana Dr. Ibrahim akka jedhetti namni depressiona kanaas gabbahee kan haasofne maali arrabuma nama sodaaf ifumatti qabee ifumaaf rakkatee ifumaaf waan ta'u wallaalee lubbuu isaa baasaa jechuudha. Kuni maali mostly amma biyya hin guddanne kana keessatti especially percentii 75 rakkinni depressiona fi other mental illness in general gargaarsa osoo hin arganne namni lubbuu if baasa. Irra hedduu hin dhageenyu malee biyya hin guddanne keessatti it's more. Biyya kana keessatti namni hogguu rakkina qabaatu bakka itti deemu ni beeka gargaarsallee deemee ni argata. So amman karra guddaa problemni amma hawaasa keenya keessa ka jiru stigma jechuun yooniin ani depressionaan qaba jee wanni jee jiru community'n waliin haasawee so marattee jirti yookaan so
kana sodaaf namni qabeetuma taa'aa jechuudha. Kana baruu qabna jechuun amma akkumaan je'eetti amatatti 700,000 kuma 700 namni amatatti lubbuuf baasa. Kuni even 2019 daataan bahee amma amata lameen dabree kana keessatti suni ol ka'ee jira. Kana jechuun nuti ummata addunyaarraa adda hin jirru. So kumni 700 kuni nus society keenya hawaasa keenyaas ni dabalataa jechuudha. Kana hogguu ta'u if gaafachuu qabna. Familiin keenya keessatti wanni akkasii yoo dhalate. Hawaasa keenyatti keessatti wanni akkasii yoo dhalate. If wanni akkasii aanarratti yoo dhalate jee namni if gaafachuu qaba malee kan nama rakkinni itti ga'e balaaleffannee akka nuti immiyuun taaneetti akka nuti wanni akkasii nu bira hin geenyeetti yoo kalaallu tahee waliis gargaaruu hin dandeenyu nama rakkina qabu kanallee moor akka rakkina keessatti bu'uu godhaa deemnaa jechuudha. Kana hunda ragaa barachuun it's very important. Kun immoo namni gaa you don't have to know like jechuun abaluun depression qaba jaanii diagnose godhuus hin qabu namni jechuun namni takka ani rakkinaan qaba lubbuun jiraachuun kun na jibbisiisaa jira amma kuluun ka himne kana hundinuu mallattoo himne kana hundinuu yoo qabaate ka godhuu qabu namni maali deemi gargaarsa harkadhu sibira taa'uu sibira haa oolu akka amma Dr. Ibrahim je'etti huno telefoonni kiyya please call me anytime naa bilbili bakka gargaarsi jiru mee waliin haa deemnu jechuun namni just sibiraan jira I'm here to help you jee namni yoo ni jee most of the time namni especially lubbuun isa jibbisiisee nama if ajjeesu barbaadu kuni waanuma xiqqoo lubbuu isa hambisa. Waanuma xiqqoo sibiraan jira nama juum dhabeeti. Amma maal protective factors jaama. Kuni protective factors jechuun namni akka lubbuu isaa hin baasne waan protect nama godhani waan adda addaa jira. Amma protective factor ka jennu normally dubartiin ulfaa yeroo hedduu lubbuu si hogguu baastu lubbuu ilmoo hin dhalanne sanis akka baastu waan yaadduuf protective factoridha. Garuu hogguugaa dubartiin ulfaa lubbuu si hogguu baastu jechuun hammam akkatti jabaate because wallaaltee miti hogguu lubbuu ifii baastu lubbuu ilmoon hin dhalanne sanis akka baastu wallaaltee miti garuu itti hammaatee jira jechuudha. So namni protective factorin amma nama ilmaan qabuufaa family faa yooniin an du'e haati tiyya maal taati? Rifaatu saniin yookaan ni duuti san booda fayyaa hin argattu ijoolleen kiyya maal ta'an obbolaan kiyya maal ta'an kabiraa immoo ka beekuu qabnu so namni hogguu lubbuu isaa baasu ijoollee isaatiif yookaan faamilii isaatiif is akkuma like karaa banuu jechuudha. Maaliifi easy way out so stressni yoo na mudate abaluunu lubbuu isaa baasee jira. So that's conclusion like stress hogguu na mudate furmaata kanaan itti barbaada osoo hin taane stressni hammaate lubbuun if baasa jechuun waan akkasii baratamaa deemu. Waan akkam baratamneef jechuudha. So amma maal jaamal usually like namni lubbuu isaa baasee chaansiin ilmaan isaa lubbuu isaanii baasuuf harka sadii general population irraa harka sadii guddata. Maaliifi that's always mataa isaanii keessa jira. So yookaan haati tiyya yookaan abbaa kiyya lubbuu isaa baasee jira. So yooni rakkadhee just rakkinni hogguu isaa mudatu akka optionaatti taa'ee jira jechuudha. Kanaafuu amma akka hawaasaatti kabaruu qabnu tokkoffaa namni especially lubbuun if baasaa jee hogguu himuu kuni attention barbaaduufis miti yookaan likeis barbaaduufi miti
kuni it's called cry for help. Namni suni jiraachuu ni barbaada garuu jiraachuuf immoo cinqiin isarra ga'e rakkinni isarra ga'e depression isarra ga'e yookaan furmaata dhabeefii jira waan furmaata dhabeefii furmaanni amma teebila irra jiru katti argamu lubbuu if baasuudha jechuudha. Kanaafuu bira dhaqqabuu haa barru sympathy jechuun waliif haarifannu positive at least you know one gari ha so even comment le hogu kanin one kan akkanatif if haqusan one hintani jechurra because look we need to know when akkana ilman kenya irratti ta'u danda'a actually statistics in ka wanni ji'u 700,000 keessatti amatatti namni ka lubbu baasu keessa the highest the biggest in umri 15 fi 29 keessa ka jiranitu irra guddaadha. So kun jechuun ilmaan keenya jechuudha. So kun ilmaan keenya irratti ga'uu danda'a, family keenya irratti ga'uu danda'a. So instead of nama sanitti qoosuudha yookaan immoo arrabsuurra wanni kun ana irratti yoo ga'e, family kiyya irratti yoo ga'e furmaanni maali jennee if barsiisuu qabnaan jaa galatoon. Dr. Ibrahim wanni irratti dabaltee jiraateef isuma wal qabsiisiiti yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru obboleessi keenya guyyaa kaleessaa Kaffaaloon yeroo laayivii seeneetiin uf ajjeesaa sa'a lamatti jedheetiin fuula feesbuukii isaatiin barreessee maxxansutti qoosaa tokko tokkos argaa turre namoonni gariin ni qoosanii gariin immoo waan kana seriously fudhataniitiin dhaqaniitiin lubbuu isaa baraaruu danda'anii jiran isarratti ilaalche wanni hawaasa keenya keessa jiru kanarratti illee wanni dubbachuu barbaaduu jiraateef. Waan jecha Dr. Naomi jette keessa agartee cry for help jecha mucaa ammat maqaa dhoofte kana social media irratti mee jennuuti namni kun akka malee cinqame depression hamaa keessa ture jennuuti. Dhugumaan ufijjeessuudhaaf yaadaa ture akkaataa ufijjeessuuf fedhullee danda'ullee itti yaadee rasaasadhaan ufijjeessa jedhee shuguxii qabaachuun haa jennuuti. Shuguxii illee qaba. Waan ufijjeessuuf illee murteeffatee jira. Makiina jala uf darbateeti miti, fooqii irraa uf darbateeti miti, rasaasaman keessaa qaba. Akkasiin ufijjeessaa jedhee yaadaa ture jechuun haa jennuuti. Garuu spontaneously lafa ka'ee jechuun aariin ufijjeessan jiru. Nafseen isaa lubbuun isaa cinqamaa jirti jechuudha. Fulaa itti deemee rakkoo ofii qabu kana itti deemee furmaata itti argatu dhabuu irraa kan ka'e na fakkaata. Naaf amma Dr. Naomi Namreefu yoo wal gaafan otoo silaa iddoo tajaajila itti argatu. Jechuun gorsa otoo namatti hin himne, otoo ummatii bal'aan hin beekne. Wanni kun amma namni kun yoo sanaariyoo tokko fakkeenyaaf dhugaadhaan cinqama jira jennee yoo fudhanne namni miidiyaa irra bahee an akkas of godhuuf deema jedhee dhufu nama gam cinqamee fulaa itti deemuu dhabe jechaadha. Lammaffaa option lammaffaa ka warra qoosu sana hadhiif nuti mee carraa percentage 5 kuntu dhugaachuuna jennee fudhannee percentage 95 ammoo mucaan kun dhugumaadhaan cinqamee depress ta'ee ufijjeessuudhaaf karoorfatee fulaa itti deemuu dhabee achiin booda miidiyaa irratti bahuuf murteeffatee otuma ufijjeessuuf illee 100% murteeffachuun labaate fulaa itti deemee furmaata argatu waan hin beekneef waan hin qabneef miidiyaa irra bahee jecha. Yoo mucaan kun hagas rakkoo hagasii qabaate yoo fulaa deemee rakkoo itti argatu hin beekne carraan mucaa kana yoo hin jiraan nama isaa gadi ammoo ka risoorsii hin qabne ka waan biraa hin qabne nama hagamtu jira kanaan beeku qabna. An social media baay'ee hordofuu dhiisa jira garuu gaafa gari hin laalaa biyyi keessatti amma gara Booranaa irraa
ijoollee gannaa 20 19 kaa uffanni san hin garta. Yoo uffanni san namni atoo nama uffanni sana mukarraa gadi hin buufne dhufanii footoo kaasanii namummaan hiriyoota kun ibin biyya keenya keessatti hagam akka rakkoon jiru. Nama uffanni isallee namni jalqaba yoo dhufte namni kun dhiiroo du'ee haga du'ee yadabre qaamisa qabbanaa'ee jira. Maan godhu qaba. Morma haadirraa kutee achiin booda deeggarsa gaafadhumoo suuraa kaasee social media irra baasimoo. Kanaafiyyuu namni as Minnesota keessatti illee ani exactly yaadadhu yoo namni haasa'u namni mucaan tokko kan dargaggeessaa akkasuma kan lubbuu fi baaselleen hin jiraachaa dhagahee jira. Rakkoon kun biyyatti illee duri amma dubartoota irratti akkuma malee koomanitu. Dhugaas hin jedhaa duri nama 10 keessaa namni 9 yoo objees jedhan irri caalan dubartii. Irri caalan dubartii yoo sin jedhu dubartii umriin isaanii 15 20 25 hedduun isaanii ammoo wanni uficheessaniin waan reproductive health wal qabatee fi wal dhabiinsa maatii keessaa. Ifi aadaa ummata sanaa waan ummati sun hin fudhanne waan yoo ummati sun akka atin goote si beeke warri keetilleen si jiruu hankeetitti aanfatanii jechuun stigmatized ta'anii wanti kun ammoo ji'a hedduuf itti yaaddee furmaata dhabdee gaafa deemtu dubartiin ulfaa ta ulfoofte ji'a 5-4 turtee fa'aa eeguma garaachiisee ulfi kun guddatelleen booda namni yoo furmaata dhabu yookiin biyya yoo carraa qabaate biyya ka'ee bada yoo biyya baduu kana yoo carraa hin qabaanne ufijjeessaa jecha. Ijoolleen akkasii ka yuunivarsiitii barattu ka magaalaa guddaa keessa jirtu baadiyyaallee bakka garitti hedduu jiraachaa. Kanaafi wanni guddaan wanti kun heddummaachaa dhufaa jira. Ijoolleen dubartii callaa miti ijoolleen dhiiralleen keessattuu dargaggeessi kun furmaata hawaasatti furmaata dhabu jiruun labsan keessatti social cohesion. Durii namni yoo rakkatu wal amma hawaas keessa resource jira. Namni kun akka maatiitiin, warraatiin, gandaatiin walitti abdatee walitti gartee walitti hirkachuutu jira. Amma Itoophiyaa keessa akka nama fakkaatutti aadaan durii kaalleen badaa dhufteen namni wal gargaaruun waliif yaaduun namni tokko yoo economically distress ta'e namni biraa gargaaruun wanti akkasii kun baay'ee resource illee xiqqaachaa gaaf dhufuun wal gargaaruun kunillee xiqqaachaa dhufaa jira. Furmaati jiru yoo furmaata karaa biraatti dhabde ufijjeessu waan jedhutti akkasitti deemaa jira. Kan biraa waan amreef jennisan learn namni ufijjeessuun kun laakkuma baay'achaa dhufuun ammallee akka inni domino effect laakkuma namni haasawaa dhufuun namni biralleen waan kana yoo furmaata waan dhabe yoo jiruuti keessatti yoo furmaata dhabe alleen akkuma warra kaan ufijjeessaa waan jedhu wanni kun walirraa baratamaa dhufuulleen hin jira. Akkuma amreefu maatii keessatti yoo abbaan ufijjeesse jechuun ilmilleen ufijjeessuudhaaf carraan marroo 3 times. Maal jennaan waan abbaan isa godhu sun akka furmaata laalee mucaalleen gaafa guddate akkuma abbaa ufijjeessuu danda'a carraan isa guddaadha. Akkuma jenna hawaas keessallee gaafa wanni kun barmaatilee akkuma hin baratama. Barmaatilee ta'aa dhufee namni yoo cinqamu yoo furmaata dhabe maaf hin jeefne inni qara. Ka jedhulleen jechuun yoo furmaata dhabde maaf hin jeefne akkuma amma biyya alaa keessatti biyya faranjii keessatti ufijjeessu mannaa nama deemanii mass shooting nama ijjeessuun kun yoo art yoo siyaasa irratti yoo ilaalcha finxaalessummaa qabatte nama waliin galle warra jechuun kaati jibbitu dhattee ijjeeftee yoo yookiin harka kennatta yookiin ufijjeeftaatilleen wanni akkasii kun amma biyya westanii keessatti wanni inni baratamaa deemuuf barmaatilee ta'aa dhufa. Baratamaa deema. Itoophiyaa keessatti illee akka na fakkaatu dargaggeessa biratti shamarran biratti yoo rakkatan
ufijjeesuun kun akka furmaata haaraa as a new learned way of relieving distress. Amma biyya kanatti namni cinqame ijoolleen naannoo magaala keessaa naafi maybe nuu warrachuun ogeessa fayyaa keessa jirru jechuun hin garraa namuuf qaqqalanii billaan of tasaasanii yoo atummaan kan maaliif goota jettuun cinqamee waan jiruuf yoo akkas yoo billaadhaan waan qarqabuun yoo of akkas mummure cinqamuun sun narra xiqqoo wayyaa'aa jedheeti ka of mummure jedhu. Namni waan akkasii kan hin beeknetu jira. Ijoolleen ammoo magaala keessa jirtu walirra dhageettee walirra barattee ijoolleen amma dhuftu ka of ciccirtu bakka biraan jiru bakka Ameerikaa keessa nama baay'ee arga. Warri ammoo akkas godhan kun yoo hiriyoota isaanii silaa hedduu nama yoo gadi ilaaltu ammeetta hirii akkasii qaba. Hiriyaan kiyyalleen akkan cinqamtee harkuuf mummuraa turtee wanni isiin uf akkas mummurtuuf yeroo cinqamtu cinqamu sun akkasiin xiqqoo hin wayyaa'aa fi akka furmaatatti kan wanni ogeessi yaalaa akkas jedhetti himne mana kiristaanatti yookiin masjidatti hin dhageenye walirra dhagan jecha walirra dhagahanii wanni kaan akka wanni taate akka barnoota barmaatilee taate jecha nu akka durii barmaatilee miidhaa qaba kennu kana yoo garii ijjeechaan kulleen uf ijjeesuun kulleen yoo garii one way to end one's life yoo gaafa cinqamtu akka waan tokkotti fudhannu walirra ammoo barachaa deemuun kulleen wanni tahaa qaba jechuun tahuu qaba. Akka barmaatilee haaraatti waan deemu jiruu fi kanallee reverse godhu uf ijjeesuu mannaa karaan birallee ni hin jira waan jiru. An durii gaafa kolleejii baradhu waan tokko isaniin jedhee waan guddaa yeroo hundumaa an jiru keessatti ka'an hin deene barataan tokko haadhaaf abbaan waggaa tokko keessatti irra lubbuu dhabanii baay'ee depressed yoo garii qormaata meedisinii barata gaafa garii dhaqee farsoo dhugee gala farsoo dhugee machaa'ee dhufee jedhu anin jedhu jiraachuu jibbi jedhu afaan jechuun amaaratiin jedha anammoo gaafa inni muudiin isaa yoo nu dhufee jedhu jechi tokko lamni jedharra ka'ee beeku maal jedha ከመኖር መሞት ይሻላል ከመሞት እረፍት አለ ከመኖር ምንም ጀ ጋባስ ጉያ ሰነ ጋፍ እንደ መቻዬ ዱፌ አከስ ጀደ ጉያን ሱን ጉያ ሳምቱ ጀቻ ጋፈ ገሪ አሞ ዳቄ አመለ መቻዬ ዱፋ ጋፈ ዱፉ ማል ጀደ ከመሞት መኖር ይሻላል ከመኖር ተስፋ አለ ከመሞት ምንም ጀድ ጋፍ አከስ ጀዱ ጉያን ሱን ጉያ እኒ ሙዲ ጋሪ ቀበቸ አኩማ አከስ ጀዱ ሙጫን ሱን ጅራቹ ኢራ ወጋለ መፈራት ከሆነ ኩኒሳ እንቡዳቴ አጉም ታው ታዬ ገርጋር ሶኒ ጀዴ ኡፍ ደንደኤ አኩምኒ ጀዱ የቹን ከመኖር ተስፋ አለ ከመሞት ምንም ጀድ ከዱኤ ባዳጅ ቢቲ ከነማ ከዱኤ ባዳጅ ኡሜ ነሚተኩ የዱኤ akka namni sun yaadutti cinqamuu sun akkasiin furmaata argadhaa jedha yoo du'ee anin nagaa argadhaa jedha namni gari ammoo lakki ani yoo du'ee nama du'e badaa ani yoo du'ee furmaata dootii sun anaaf furmaata na fakkaatti malee yoo jiraadhe ammoo abdii boru argadhaa akkuma mucaan sun amma kemenoor tasfaallee kememoot minim jedhe akkuma akkasum jedhu waggaa torba medical school keessa ture mucaan sun graduate godhe agamma doktorii lubbuun jirna fakkaata wal agarre kanaafiyyuu waggaa hedduudha akka lubbuun jiru ya dhagahe waggaa 25 boodallee mucaan sun agardaa I think he has a very good life jiraachuun sun abdii taatee fi warri isaalleen karama natural du'anii innillee jiraate waan sila biyyisa keessa amma gaafa medical school seen godin isa keessa nam tokko lamatti seena mucaan sun warri isaatiif obboleen isaatiif iyyuu abdii guddaa maatii sun keessa namni
godina sun keessa namni carraa sun argate is calla ture. Kanaafiyyuu jiraachuun yoo garii furmaati akka jiraachuu danda'u hawaasa keessatti namnilleen walitti himuu karaa adda addaatiin karaa amantiitiin ta'uu ni mala. Namni yoo jiraatu abdiin ka'aa kana callaa miti. Amma nu biyyi keenyatti namni amantii qabu wanni inni du'irraa otoo du'u fedhu harku fiitiin lubbuu fi baasuu hin feeneef addunyaa tanallee irratti jiruu dhabee lubbuu tiyya harki kiyyaan an baasee jechuun aakaraallee hin dhabu jedha. Nami amma imaana warri islaamaa yoo nami warri abbootiin amantii akkasitti xiqqeenna si barsiisan amma waan reefu Dr. Naomin jedhe protective factors. Namni ani yoo du'e jedhu du'u kiyyaan booda du'a lammaffaa an aakhira dhabaa jedhee ka sodaatu oduma lubbuun jiru waan fedhe ta'ee wanni jedhaa malee maaliif annaan aakhiraa sun odoo lubbuun jiru an waan fedhe ta'ee ciccitee waan fedhe ta'ee qulla deeme hamaraadhu malee ufni jeesuu jedha. Sulleen akkaataa abbootiin amantaa nama cinqamu kana tokkoffaa counseling gorsanii lammaffaa lubbuu tante yoo baafte furmaatii kan biraallee hin jira yoo baaftellee aakhiraan hin dhabdafas hin jedhan kanallee jedhee namni af hin jira. Akka mootummaatti ammoo mootummaan waan aakhiraa nama gorsuu hin danda'u. Wanni mootummaan gorsuu danda'u wanni mootummaan nama godhuu danda'u addunyaa irratti waan ati argachuu qabdu yoo mootummaan hiyyummaan hammaatti. Ammaan kan amma akkuma san beektan namni hin barata hojiin argatu hojii fulaa 3-4 hidhattee hin gaafaddu fulaa cufaa hin dhabda warri kan keetilleen ati barattee gad deebitee nurratti ba'ataata yookiin naan qottu yookiin naan facaaftu an halkanii guyyaa taa'ee si qallaba halkanii guyyaa taa'ee waan horii kiyya si gurguree akka ijoollee biyyaa ma akkas waan hin dhan yoo waan bira dhabde ma deemtee waraan hin seenne fasin jedha. Namni kun waanuma hawaas keessatti hawaasi kun negatively warri isallee jechuu hawaasi jirulleen yoo risoorsii walii kennuun walii birmachuun hin jiraan rakkoo. Mootummaan ammoo rakkoo hawaasummaa rakkoo hiyyummaa Itoophiyaa keessa jirtu kana dhabamsiisuun akka furmaata tokkotti maaliif inni yoo gaarii economic distress mental distress uuma. Keessattiyyuu dargaggeessa biratti dargaggeessa karaachuun ka amantiitiin hin qaramin yookiin ka amantiilleen yoo gaarii it's a very good protective mechanism coping mechanism kan ammallee violence anamma akka yaadutti violence begets violence. Violencein kun namni akka nu argaa jirrutti torture live torture nama lubbuun jiru lubbuun gubuun kun and by the way yoo garii society keessatti wanni uuma trauma hama uuma trauma hama dargaggeessi kun ka halkanii guyyaa waan violence ilaalu dargaggeessa ka akka isa fakkaatu ka karaa mootummaatiin yookiin tumame cafaqame otoo lubbuun jiru akka bineensa nam lubbuun kan jirtu ka guban halkanii guyyaa waan akkasii social media irra naanna'u ka argu hawaasi kulleen traumatized ta'ee yoo depression ta'uu baat some kind of mental illness no amma PTSD jennaa some kind of violence. So violence creates mental substance addiction jimaa qama'uu farsoo dhuguu hojii dhabuun kun hundumayyuu waa walitti qabatu. Jechuun kind of a vicious circle. Hiyyummaan tun gaafa ammaatti namni abdii gaafa hin qabne addictioniidhaaf saaxilamaa dhufa. Addictioniin tun ammoo rakkoo bira akkasuma jechuudha. Kanaafiyyuu furmaatii rakkoo kana tokko gar mootummaatiin jira. Gar mootummaatiin. Mootummaan vaayileensii kana xiqqeessuu qaba. Hiyyummaallee irratti hojjechuu qabanii waan jedhu. Dhaamsa kiyya jechuun kan guddaan jechuun kaawwanni jedhu. Hedduu ulfaadha gama kiyyaan gaafii jiru xumureera Dr. Naomi yoo waan irra dabaltu qabaatte carraa xumuraa si kenna. Baay'ee galatoomii. So waan hunda haasofnee jirra. Waan inni itti dabaluu fadhu again wali namni suicide plan godhu yookaan yaadu
gargaaruu dandeenya amma karaa mental health'tti individual protective factors waan jedhamu jira individual protective factors jechuun namni sun maal godhuu danda'a wan hoguu hopelessness yookaan hoguu if jibbuu hoguu jiruma tana if jibbuu hoguutti dhuftu effective coping skill jedhama jechuun coping skill jechuun yeroo amata dabree rakkinni akkana hoguu na mudate akkamittiin furmaatatti harkadhee as ga'e so good takka if remind godhani karaa duubaa deemanii tuma yaadanii okay kanaan dura bar rakkinni akkana na mudatee jira rakkina san keessaa baheen jira so sani amata dabree kanaan dura kan use godhan san use godhu kuni individual protective factors jama tabraamo strong sense of cultural identity if barun enyu ani so hogu cufaga akka self care yokan self love jama so mali ani ana tahu kiya kanarra malin jaladda so kannen individual protective factors jama hogu takka hogu lubbu kenya of jibbine hogu ani jannu akkamittiin kanaan dura rakkina keessaa bahee ani waanuma na jibbisiisu kanaan qaba yooniin jiraadhee maali yogu takka ma waraqaa peejii 2-3 kannineefa waa'ee kee waan gaggaarii katabime yogu jannu wanta kan qabu sinjaan hogu jaan remind goona there are people namoota miilaan deemullee hin dandeenye jira miilaan deemta namoota ija qabne jira ija qabda so sanfaa akkasii ta'eefaa jaanii peejii 2-3 faa guutan jechuudha so hogguu akkasii remind godha coping skill kana namaaf dabalaa jechuudha kabraammoo amma relational protective factor waan jamu jira relational protective factorin familiin friendiin haati manaa abbaan manaa obbolaa kun hundinuu akkaataa nama san protect goonuu nuti akka hawaasatti baruu qabna namni rakkinni hoguu mudatee bira dhaabbachuu wanni biraa wanni goonuu hin jiru yookaan qoricha kannuu hin qabnu therapy kannuu hin qabnu therapyin dhaggeeffachuu more than anything listening amma namni hedduun therapist bira kadeemu nama isa dhaga'uu hin qabu really rakkina isaa kana namni furmaata kannuu fadha furmaata kannuu hin qabnu just dhaggeeffachuun kuni it's huge impact qabaatla hedduu nama san gargaara kabraammoo amma community protective factor wanni jaamu jira community protective factor jechuun mana barumsaatti faa bakka hojiitti faa waan nu gargaaru kana faa itti waan akkasii irratti dalagu societal protective factor amma Dr. Ibrahim ka dubbate kana jira like bakka churchitti masgidatti bakka akka adda addaatti gorsa adda kannu waay jiraachuun kuni maaliif duurraa wayyaa ka tahe yoo duutee kanaatu akkama jeetti nafseen kee bakka akkanaa deemti waanuma akka societal protective factor jechuun religious leaders sheekotiin qeesonni kakannan sanfaadha kabra please hamma dandeenyu nama rakkina qabusanii bakka gargaarsi itti arkamu hageessinuun ja'a dhumarratti immoo waliif rifachuun waliif tahuun at least positive waan gaarii takka nama rabbiin lubbuun baasee baga rabbiin lubbuun si baasee jechuu danda'uun waan guddaadha waan biraa jechuu yoo hin dandeenye namni fadhee yookaan laayikiif jecha yookaan audience argachuuf jecha threatin akkanaan if hin godhu wal haa hubachiisnu ifaa wal barsiisnu wal haa barsiisnu fi ifuma keenyaafis family keenyaafis hawaasa keenyaafis wal barsiisuun gaariidhaan ja'a kanuma galatooma nama akka mucaa kaleessa lubbuuf baasee kana waan namni godhuu danda'uuf tokko wanni guddaan waan amreefu jennu sana namni rakkoon nama dhibee sammuu qabu kun marro tokko
nama gorsitee waan sirraa marra tokkoon waan deemu miti. Deddeebi'uu ni mala. Wanni guddaan yoo rakkoon kun si deddeebi'e yeroo inni nama deebi'u marayyuu gargaarsi hin jira. Safety maan jedhanii nama kan contract jechuun hiriyooti isaa ati yoo guyyaa akkuma reefu jennu sana guyyaa cinqamtu naa bilbilu kunoo maalu adara karaa mootummaatiin gargaarsi gahaan akka hin jirre hin beekna. An ogeessa fayyaa tokko hiriya keeti naa bilbilu hoo bilbileki kana halkanis yoo ta'e kumaan jedhan contract jedhu. Namni sunilleen waan akkama meeshaa waraanaa fa'a. Anamma shugguxii wayii waan argisiisa. Waan kanas harki isaatii baasuun hin barbaachisa. Yoo nama ufijjeesuuf karoorfate yoo wanni inni ufijjeesuuf karoorfate tokko waan akka qawwee taate qawwee inni qabu shugguxii inni qabullee ammaaf namni firaa irra fuudhuun barbaachisa. Maybe hagi inni waan kan irra qulqullaa'utti yeroo dheeraaf irra fuudhuun maal jennaan ji'a shaniin booda rakkoon kun itti deebi'u ni mala. Rakkoon kun furmaatii isaa tokko callaa miti. Rakkoo hawaasummaa irra dhufe taate, rakkoo waldhabiinsa maatii keessa irra dhufellee yoo taate, haga rakkoon kun furmaata gahaa hin argatin borillee ji'a 2-3 booda, ji'a 5 booda itti deebi'uu danda'a. Kanaafuu guyyaa tokkoon torbaan tokkoon mucaan kun fayyee jira jechuullee nama rakkisa tokko kan. Waan inni ittiin ufijjeesuu danda'ullee irra fuudhuun hin barbaachisa. Kaan ammoo contract jechuun social contract and nama kana hiriyooti isaa they should be available. Innilleen beekee dhugaadhaa anini hiriyoota hin qaba. Hiriyoota kan hundumaa bilbila isaanii hin qaba. Waadanaaf galanii jiru. Gaafa rakkoo qabaadhe isaan bilbilaa malee kara furmaata maayyitti hin deemu waan jedhu namni hundaayyuu kara akkasii qabu akkasitti namni keenya beekuu qaba. Wanni kun dhibeen kun yoo tokko chronic recurrent in deddeebi'a. Yoo deddeebi'e garuu yaalamanii goomanii qulqullaa'anii gaafa biraan malla deebuu danda'a. Gaafa biraallee yoo inni deebi'e furmaatii kan qara sun gorsa fulaa deemtee gorsi gaafattu beekuu qabdaa. Waan jedhu an kanuma jedhaa horaa bulaa bakka hojii jiraa deddeebi'aa nu galatooma isiniin jenna. Isin lamaanuu hedduu ulfaadhaa sagantaa keenyaaf nu argamuu keessaniif yeroo gabaabaa kanatti si yaamnee awwaachuu keessaniif ammas maqaa daawwattoota keenyaatiin isin galatoomfachuu barbaanna. Ulfaadhaa galatoomaa guyyaa gaarii qabaadhaa. Isinis galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa lamaan sagantaan sana guyyaa keenyarraa kana fakkaata ture. Mata dureen of ajjeesuuf yaaduu, of ajjeesuuf karoorsuu, of ajjeesuu irratti Dr. Ibrahim wajjin akkasumas Dr. Naomi wajjin godhaa turre gamanumaan golbamee jira. Sagantaa keenya irratti yaada yoo qabaattan gama Facebook keenyaatiin nuuf erguu ni dandeettu. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha.